Harka fuuni daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaan isinitti hima. Dursa hangafoota oduu. Bosonni Oromiyaa bifa wal fakkaataaf yeroo wal fakkaataatti gubachaa jiraachuun beekame. Dararaan mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Biyyoonni garaa garaa dhimma waraana Eertiraa Tigraay keessaa baafamuu irratti yaada kennan. Balaa baaburaa Masiritti qaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 32 du'an. Kunneen hangafoota oduuti. Oduu kan isinitti himu an Oliifan Maragaati. Amma oduu bal'inaan. Bosonni Oromiyaa bifa wal fakkaataaf yeroo wal fakkaataatti gubachaa jiraachuun beekame. Yeroo ammaa bosonni Oromiyaa bakkoota hedduu gubachaa kan jiru yoo ta'u, bosonni Cilaaloo Gaalamaa, Jibaat, Erer, Tulluu, Cuqqaallaa dabalatee paarkiif gaarreen Oromiyaa kanneen gubataa jiran keessaa ta'uun ifoomeera. Bosonni gubachaa jiru kun toora qabatee boba'aa kan jiru yoo ta'u, akka keessa beektonni tokko jedhanitti haalli gubannaa bosonawwan kana kan duraan baratame irraa adda ta'uuf toora boba'aan itti firfirfameen kan gubachaa jiru fakkaatas jedhaniiru. Jiraattonni naannoo bosona Jibaat yeroo darbe mootummaa waraana shaniitu bosona kana keessa jira maqaa jedhuun bosona keenya gubaa jira jechuun komachuu isaanii gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Dararaan mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Gabaasa dabalataaf Rahmat Siraaj. Hoogganoonni, qondaalonni fi gaazexeessitoonni Saabaa erga gaafa muddee 20,2020 Finfinnee mana jireenya isaanii keessaa qabamuun magaalaa Burraayyuutti hidhamanii ji'oota 4 xumuranii shanaffaa keessa jiraachuun beekamee jira. Hidhamtoonni kunneen kanaan dura mana murtiitti deddeebi'anis xumura irratti manni murtii yakkamaa kan isaan taasisu ragaa qulqulluu waan irratti dhabeef mirgi wabii eeggamee fi akka bahan ajajus. Poolisiin ajaja mana murtichaa cabsuun hidhee jiraachuu isaa gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Hidhamtoonni kunneen dhiheenya kan oliyyannoo gaafataniin guyyaa har'aa Bitootessa 26,2021 yeroo mana murtiitti dhihaatan abbaan seeraa mana murtichaa dhimma keessan ilaalchisee kanaan dura ragaa waan isinirraa dhabneef mirga wabiin akka gadi dhiifamtan ajaja dabarsinee jirra. Kan ammaa kana dhimmi keessan nu hin ilaallatu qaama olaanaa ilaallata jechuun hidhamtoota kana murtoo tokko malee mana hidhatti deebisee jiraachuu maddi keenya achiirraa nuuf himanii jiru. Hidhamtoonni kunneen mirga wabii isaanii dhorkamuun dararaa keessa jiran. Tokkoffaa Dr. Gadaa ol jira itti gaafatamaa waajjira Hayyuu Duree, lammaffaa Muhammad Raggaasaa dubbii himaa ABO, sadaffaa Malkaamuu Danuu miseensa gumii sabaa ABO, afuraffaa Yeroo Santashoomaa itti gaafatamaa ijaarsa jaarmiyaa Finfinnee fi naannawa ishee, shanaffaa Asfaaw yookiin Tumsaa Fiqaaduu miseensa hojii jaarmiyaa, ja'affaa Gurmuu Ayyaanaa Dabballee ABO, torbaffaa Geessisaa Kuusaa, saddeettaffaa Liidiyaa Alii miseensa jaarmiyaa dubartootaa, saglaffaa Ayyaantuu Bulchaa gaazexeessituu Saabaa fi kurnaffaa Ibsaa Gaaddisaa gaazexeessaa Saabaa ta'uu mirkaneeffannee jirra. Oduma wal fakkaatuun galmeen namoota Jaayasoo Kabbabaa jalatti himataman kaleessa mana murtii Lidataatti dhiyaachuun beellamni guyyaa 7 qabamuu Shinniigaan odeeffatee jira. Ammaan dura ragaalee himatamtootaan wal qabatu waan qaban akka dhiyeeffataniif manni murtii yeroo 6 dhaabbata tika biyyaalessaa Iinsaatti ajaja dabarsee turus ragaan gaafatame hin dhiyaatin waan tureef hoogganni dhaabbatichaa Koomishinii Poolisii Federaalaatiin qabamee sababa ragaa dhiyeessuu dideef akka dhiyaatee himatu ajajni darbee turee jira. Ajaja yeroo 6ffaaf kennameen hojjettuun dhaabbatichaa keessa dubartii tokko ergamtee ajajni manni murtii akka hooggansa dhaabbatichaa bira hin gahin mana galmee keessatti akka hafe dubbattee deebi'uun ishee mirkanaa'ee jira. Ragaalee dhiyeeffachuu dhabuu fi ajaja mana murtii kabajuu diduu isaaniitiif dhaabbanni Iinsaa kun osoo adabamuu fi yaadni isaan dhiyeeffatan kufaa tahuu qabu. Abbootiin murtii garuu yaada bakka buutuun dhaabbata tika bakka bu'aa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi abbaan alangaa dhiyeessan qofa dhaga'uun yaada hidhamtootaa fi kan abukaatoo isaanii moggatti qabuun akka ragaa dhiyeeffataniif ammallee beellama 7ffaa Ebla 2021tti qabamee jiraachuun beekamee jira. Dhaddacha kana irratti shamarreen Taaddaluu Yoonaas Hambisaa sababa baay'ee dhukkubsatteef jirtuuf dhiyaachuu hin dandeenye. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Roorroon maatii qabsaa'ota Oromoo irratti raawwatamu itti fufe. Guyyaa dheengaddaa Bitootessa 25,2021 godina Horroo Guduruu ona Coomman Guduruutti mana jireenyaa maatii Olbaanaa Gaarii Mangashaa jedhamu waraanni mootummaa dhaquun reeffa ilma keessanii fidaa jechuun mana jireenyaaf qabeenya isaanii guutuu waliin gubanii deemuu maddi keenya achii nuuf himee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa meeshaa teekinooloojii GPS'n hojjetutti fayyadamaa jiraachuun beekame. Waraanni mootummaa Itoophiyaa maqaa sakattaa
waboo bobbaafamanii jiran meeshaa xiqqaa GPS waliin walitti hidhamee jirutti fayyadamaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraana mootummaa Itoophiyaa kanneen waraana bilisummaa Oromoon booji'aman irraa odeessaaf ragaa qabatamaa kan fudhate yoo ta'u, yeroo ammaa waraanni kun meeshaa kana uffata, rifeensa, kophee keessaa fi ilkaan isaaniitti hidhatanii kan socho'aa jiran ta'uu kanneen booji'aman wabeeffachuun waraanni bilisummaa Oromoo gabaaseera. Meeshaa kanas waraanni bilisummaa Oromoo harka isaarraa qabaachuu dabalee beeksiseera. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii mara keessa socho'u kana beekuun bakka jiru of eeggannaa taasisuu akka qabus dhaameera. Biyyoonni garaagaraa dhimma waraana Eertiraa Tigraay keessaa baafamuu irratti yaada kennan. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an dhiibbaa gochaa akka turan Ameerikaa, United Nations fi biyyoonni kaan murtee loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessaa akka ba'an murtaa'e tarkaanfii sirriidha jedhan. Gabaasa dabalataaf Rahamat Siraaj. Muummeen ministeera Abiy Ahmed pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii waliin erga mari'atanii booda mootummaan Eertiraa loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf waliigaluu kan himan jimaata darbe ture. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti sarbama mirga namoomaa yakka waraanaa ta'uu danda'u raawwatanii jiru jedhamuun qeeqamaa jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa guyyoota muraasa dura baaseen loltoonni Eertiraa Aksuum qofa keessatti lammiilee nagaa 100 ol ajjeesuu mirkaneessuu hime. Jalqaba lolichaa irraa kaasee loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti baafamanii lolaa jiraachuu ragaa qabatamaa qaba jechaa kan turte Ameerikaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan dhiibbaa guddaa uumtee jirti. Loltoonni Eertiraa hatattamaa fi guutummaa guutuun Tigraay keessaa bahuun lola naannicha keessa jiru qabbaneessuuf tarkaanfii barbaachisaadha jedhe ministeerri haajaa alaa Ameerikaa. Akka AFP'n gabaasetti jalqaba lolichaa irraa kaasee loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti bobbaafamanii lolaa jiraachuun ragaa qabatamaa qaba jechaa kan turte Ameerikaan loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan dhiibbaa guddaa uumtee jirti. United Kingdom gama isheetiin loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ni bahu jechuu muummeen ministeera Abiy Ahmed akka gaariitti ilaalaa jette. Ministeerri haajaa alaa UK Dominic Raab loltoonni Eertiraa hatattamaan haalduree tokko malee Tigraay keessaa bahuu isaanii arguu feena jedhan. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Chaayinaan miseensota paarlaamaa UK irra qoqqobbii keesse. UK'n dhiittaa mirga namummaa musliimota Uyghur irratti Chaayinaan erga qoqqobdee booda Chaayinaan ammoo miseensota paarlaamaa UK 5 irra qoqqobbii keesse. Musliimonni Uyghur miliyoona 1 caalan kaaba lixa Chaayinaa mooraa Xinjiang keessatti akka malee hiraarfamaa jiraachuutu himama. Kutaan biyya Xinjiang kaaba lixa Chaayinaa keessatti kan argamtu ta'ee kutaalee biyyattii keessaa isa bal'aadha. Akkuma naannawaa Tibeet innis of danda'uun bulaa aangoo ofiin of bulchuu haga tokko ni qaba. Kun seeraan katee jiru ta'us gochaan garuu mootummaan giddugaleessaa mirga kana kabajaafii hin jiru. Inumaa keessa seenuun daran hacuucaa jedhame. Balaa baaburaa Masiriitti qaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 32 du'an. Balaa baaburaa Masiriitti dhaqqabeen yoo xiqqaate lubbuun namoota 32 darbuu qondaaltonni mootummaa himan. Baaburri lama walitti bu'uun garagalee namoonni 165 ta'an madaa'uun 32 kataa lubbuu dhaban. Baaburri fuuldura imalaa ture namoota hin beekamneen tasaa akka dhaabatu yoo godhamu. Baaburri duubaan ture dhufee itti bu'uun balichi dhaqqabu abbaan taayitaa daandii baaburaa biyyattii himeera. Pireezidaant Abdul Fattah al-Sisi namoota kana raawwatan adabbii cibaan akka eeggatu himaniiru. Namni maalla dhibdeen malaammaltummaan yookaan sababa wal fakkaataa biraan balaasuu kanneessaa kana geessise adabbii cimaa ilaalcha tokko malee yookaan osoo hin turin argataa jedhan. Humnoonni nageenyaa Maayinaamaar fincila haaraa geggeeffame irratti tarkaanfii fudhataniin namoonni 16 ajjeefaman. Fincilli haaraan daandii Yoongaaniif magaalota kaan keessatti geggeeffame. Guyyaa geggeessitoonni fonqolcha raawwatan guyyaa humna waraanaa kabajan irradha. Dursaan fonqolcha Maayinaamaaritti raawwate Min Aung Hlaing TV biyyaalessa biyyattii irratti filannoo geggeessuuf waadaa seenuun dimokiraasii ni tiksinaa jedhan. Garuu yeroo akkamii filannoo akka geggeessan hin dubban. Guraandhala tokko bara 2021 guyyaa fonqolchi geggeeffame eegaluun fincila geggeeffamaa ture irratti namoonni 320 ajjeefamaniiru. Televizyiniin mootummaa gabaasa biraa jimaata kaleessaa du'a badaa darbe irraa barachuu qabdu mataaf dugdarra haleelamuu dandeessu jechuun akeekkachiise. Humni waraanaa dimokiraasii tiksuuf harka isaa uummata guutummaa biyyattiitti makachuu barbaadaa jedhan Jeneraalli fonqolcha raawwatan kun. Filannoo biyyattiin geggeessite irratti paartiin Aung San Suu Kyi burjaajessuun mo'atte jechuun fonqolcha kan geggeesse humni waraana biyyattii amma aangoo harka galfateera. United Nations gamtaan Awurooppaa gochicha balaaleffachuun aangoon mootummaa uummanni filatetti haa deebi'uu jedhan. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu asuma irratti xumurama.
qophii Shinniigaa afaan waliin turtii gaarii.